Karoora xiiqii bara 2016 hojjechuuf karoorfannee galmaan ga'uuf hojjettoota xiiqiin itti dhaga'amuu fi kutannoo qabantu barbaachisa jedhan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeen. Hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa biqiltuu abukaadoo duulaan dhaaban. Itti gaafatamaa waajjira kilaastera qonnaa magaalaa Adaamaa Dr. Nuraddiin Mohammed kaayyoon dhaabbii biqiltuu abukaadoo ilaalchisee akka jedhanitti galmoota mootummaan qabatee hojjechaa jiru keessaa oomisha abukaadoo guddisuun alergiif oomishuun saayitiiwwan adda addaa keessatti hojjechaatii jira jedhan. Galmoota guddaa akka biiroo qonnaattis ta'e akka biyyaatti qabnu keessaa gama qonnaatiin tokko oomisha alergii keenya guddisuudha. Oomisha alergii keenya keessaa tokko immoo oomisha abukaadoo irratti kan bara kana bal'inaan karoorfame. Akkaatuma kanaan akkuma bulchiinsa magaalaa keenyattis qooda kanaan nu kenname qabannee kilaasteraan saayitii garaagaraa irratti abukaadoo dhaabuudhaaf kan karoorfannee deemaa jirru. Fayyadamummaa uummataa milkeessuuf hojii gama kilaastera qonnaa magaalaatiin hojjetamaa jiruun waldaalee 17 ijaaruun namoota 340 gurmeessuun walharkaa fuudhinsi akka geggeeffame ibsuun dhaabanii deemuu qofa osoo hin taane kunuunsuun dirqama nama hundumaa ta'uu qabas jedhan Dr. Nuraddiin. Fayyadamummaa uummata keenyaa baay'ee mirkaneessuu karaa jedhuun qabannee deemaa jirra. Kilaastera abukaadoo haga ammaa deeme keessatti waldayoota garaagaraa hagoonaa kan amma goone keessatti waldaa 17 nama 340 ta'u gurmeessinee dargaggoota sirriitti gurmeessinee akka fayyadamoo ta'an gochaa jirra. Biqiltuu kana keessatti illee oomisha biraallee interkrooppiidhaan yeroodhaaf waan akka kuduraa akka isaan fayyadaman goonee itti deemna. Kanaaf biqiltuu dhaabuun qoftiin galmaa miti. Inni dhaabame kun akkuma daa'imman tokko dhalatee kunuunfamee guddatee biyyaafis addunyaafis ta'utti biqiltuun amma dhaabbachaa jiru kun sirnaan kunuunfamuu qaba. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Hajamaa saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota arfan magaalota keessatti qabatee hojjechaa jiru keessaa tokko wabii nyaataan of danda'uudha jedhan. Akkuma beekamu mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa keessatti galmoota 4 qabatee hojii hojjechaa jira. Galma arfan keessaa tokko wabii nyaataatiin of danda'uudha. Wabii nyaataatiin of danda'uudhaaf immoo qonna magaalaa keessatti hojiirra oolchuudha. Qonni magaalaa tola xiyyeeffannoo mootummaa naannoo keenyaa fi inisheetiivii yeroo ammaa kana bal'inaan hojiirra oolaa jiru waan ta'eef magaalli Adaamaas gama kanaan hojii babal'aa hojjechaa jira. Qonna magaalaa asitti milkeessuudhaaf hojjennu kuni iddoo biraattis hojiirra ooluu akka qabuu fi muuxannoo asirraa argamuun namoonni dhuunfaanis mana isaanii keessatti biqiltuu dhaabuu akka danda'an. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeen inisheetiivota akka mootummaatti qabamanii hojjetamaatii jiran keessaa wabii nyaataa milkeessuu muduraa fi fuduraa irratti xiyyeeffachuun hojjetaatii jira jechuun hojjetaa mootummaa kamuu tajaajila waajjiratti kennuun cinatti mana isaatti biqiltuuwwan nyaataaf oolan irratti cichee hojjechuu fi kunuunsuu akka danda'u kan argisiisudhas jedhan. Kuduraa fi muduraa irratti bara kana xiyyeeffanneen hojjechaa ta'an jirru. Isaan kana har'a bifa kanaan hin deemne hojjetaan magaalaa tajaajila waajjiratti kennurra dabalatee hojii akkanaa irratti soo bobba'e dabalataan mana isaattis fidatee akka hojjechuu danda'uu fi hojiiwwan hojjennu keessatti gaheen hojjettoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa guddaa ta'uusaa of beekanii tajaajilli isaan kennan tajaajila waajjiratti kennanii olitti akka ta'u beekanii kunuunsa isaatis hordoffii akka taasisan gochuu fi uummataa walitti makame hojjetaan bal'inaan akka dhaabu kaayyoon isaa. Itti aansuunis obbo Haayiluu Jaldee akka jedhanitti lafa iddoowwan adda addaatti dhokatanii jiran hooggansii fi hojjetaan arguun inisheetiivota kanneeniif ooluu akka danda'aniif gumaacha isaan irraa eegamu bahachuu qabu jedhan. Karoora xiiqii bara 2016 galmaan ga'uuf immoo namoota xiiqiin itti dhaga'amuu fi kutannoo qaban waliin hojjechuun dirqama jedhu. Lafoota iddoo gargaraatti dhokatee jiru akka waliigalaatti hooggansi hin argine hojjetaan bakka jirutti arguu akka danda'u hubachuu akka danda'u. Isa arge immoo inisheetiivoota kanaaf ooluu akka danda'u gumaacha isaanii akka ba'an aarii fi xiiqii itti uumuuf karoorri keenya bara kanaa karoora xiiqiiti. Karoora xiiqii milkeessuu hin dandeenyu nama xiiqii qabu yoo baay'isuu dandeenye qofaadha. Xiiqii yoo itti dhagahamuu danda'ame qofaadha. Hojjettoota dhaabbii abukaadoo irratti hirmaatan ABS argee dubbisee akka jedhanitti dhaabnee deemuu qofa osoo hin taane kunuunsuu wabii nyaataa mirkaneessuun kaayyoo mootummaa galmaan ni geenya jechuun yaada isaanii kennan. Biqiltuu dhaabuun hegeree keenya fuuldura hadha dhaabuudha. Ilmaan boriitiif jireenya boriitiif waan gaarii dhaabuun fakkeenya ilmaan keenya ta'uun barbaachisaadha. Waan bu'uura jalqabbii lafa keessa kan immoo qabeenya gootee akka dhalootatti darbuuf akka nu boorsiis fayyaduu danda'utti kunuunsa dhaabbata walirraatiin funne
boor akka mucaakeetti akka qabeenya keetti tiksite dhalootatti kan darbuu fi dinagdee barbaachisuuf akka oolu tumsa olaanaa kan taasiftudha. Kanaaf biqiltuun kun biqiltuu warra dhaabne galatoon ta'an biqiltuu itti tufiinsaan hojjetaa mootummaatu hin dargaggeessitu hin dubartootatu hin qaamni hunduu karaa guutuu ta'een irratti hirmaannaa isaa bal'aa taasisuudhaan hojii deeggarsa kunuunsa biqiltuu kana taasisuun isarra jiraata. Gaheen hojjettoota akkuma biqiltuu dhaabuu jalqaban kanatti kunuunsuudhaan tokkoffaa qaala'insa gabaa akka biyyaatti jiru tasgabbeessuu ni dandeessisa. Kanaaf hojjetaan immoo amma irratti hirmaate kun hundi kunuunsuudhaan deebi'ee miti nyaataaf qofa osoo hin taane alargiidhaaf illee akka oolu gochuu gahee isaa akka baasumaan ergaa dabarsa. Hunduma jiraataa magaalaa akka hawaasa kutaa jiraataa magaalaa tokkotti uummanni keenya qe'ee isaatti balbala isaatti iddoo jiru hundarratti biqiltuu kana yoo dhaabe jireenya isaa borii gaaddisuu fi magaalaa bareedduu hawwattuu nyaataan of dandeettu taate uumuu ni danda'ama. Guyyaa har'aa kana akkuma beekamu keessattuu akka magaalaa keenyatti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiileen adda addaa kilaasteroota adda addaa ijaaramaa jira. Kilaasteroota ijaaraman kana keessaa waan kilaaster ta'e keessaa kilaasterri qonnaa isa tokko jechuudha. Kanaaf akka kutaa magaalaa Dambalaatti qindoomina magaalaa Adaamaa wajjin taanee guyyaa har'aa wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf abukaadoo nyaataaf oolu akkaatuma mul'atu kanaan dhaabbachaa jira.